Maashaallah jedha hundi keessanuyyuu majlisa goddanyoota nama lama wal biratti qabannee isin dhiyaannee jirra jechuudha. Akkuma isin argitan kana majlisa BIP hedduu quality ta'ee fi haalaan bareedaa ta'e carqii turkii irraa meetira 13 guutuu qopheessinee jirra jechuudha. Itti aansee kan goddanyaa isiiti goddanyaan isii majlisa lama ajajattee boondidii haadha ofiitiif ajajattee meetira 6 haalaan bareedaa ta'ee fi abbaa soddomaa ka ta'e itti aansee aynuneemii jechuudha. Aynuneemii meetira 10 jechuudha. Ofiitiif ajajatte aynuneemii duuba kana jiru kana kinooti. Meetira 10 ofiifiitti ajajattee haala kanaan baasnirra viidiyoo kee kan hanga xumuraatti subscribe like share godhaa ilaalaa sinin jedha. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Washamar kafuune jaalatamtootaaf kabajamtoota uummata Oromoo zirra jirtu amantiif kutaan osoo addan qoodiin kan biyya keessaaf kan biyya alaalle kan dhiiraa kan intalaalle hundi keessan bakka jirtanitti nagaaf kabajaan keessan biraas jiraatu sinin jaa hordoftoota kiyya guutuu keessanuu akkasuma warroonni maatii naaf hin taane subscribe gochuun maatii naaf ta'a. Warroonni maatii naaf taatanii like tuqaa akkasuma hiriyoota keessan share gochuudhaan walirraa qoodama sinin jedha. Akkuma isin argitan kana majlisa nama lama goddanyoota lamaanii qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasuma kennaa takka haadha ofiitiif illee kennaa ajaa'ibaa jechuudha. Haadhaaf abbaa ofiitiif qopheessiteetti ofii kiyyaaf ajajadhe ofii kiyyaaf mana kiyya bareechifadhe akkasuma ofii kiyyaaf wanta irra taa'u qopheeffadhe haati tiyya maaliif lafateetti haati tiyya manni isii maaliif fokkata ka jettu haadha ofiillee bareechisteerti rabbi si haa bareechisu du'aayii godhaaf isinin jedha. Warroonni haadhaaf abbaa kenna gammachisnu hundi keessanuyyuu rabbi sinirra haa jaalatu sinin jedha. Hundi keessanuyyuu namni kan hin gooneefillee jaalatee osoo hin taane akkasuma haalli jireenyaa kun waan ulfaataa ta'eef haala jireenyaatti hin mijoofne fi gara hojii kennatti yoo deebine ammoo akkuma isin argitanii majlisni kun BIP dha hin beektanii haalaan bareedaa ta'ee fi akkasuma carqiin isaallee carqii oriijinaalii turkii ka ta'e haala isin argitan kanaan meetiriin isii baay'ee guddaadha. Mana isii matarreeti saaloonni isii akkuma isin argitan kana baay'ee saffiidha. Haalaan guddaa ka ta'e meetira 13 gaafate akkasuma girgiddaan mana isii jechuudha koornarii tokko qofa qaba. Garuu koornarii tokko qofa waan qabuuf bootaan sun kiftatii uumteerti. Akkuma isin argitan kana koornarii tokko qaba meetira 13 kana yoo isin jedhu cinaa tokko chabichatti dabee achi booda gadi qajeela jechuudha. Gama lachiinuu gara gadi qajeela jechuudha. Argitanii koornarii tokko qofa qaba achi booda garaan illee gara sinillee gara saaloona baay'ee guddaa ta'e qabdi. Haala isin argitan kanaan beektiraasiin akka irraa ol hin kan akkanatti gadi qabatti jechuudha. Haala isin argitan kanaan BIP akkana fakkaatu kana dalaynee jirra. Namoonni hajamtanii namoonni jaalatanii jechuu barbaadanii koottaatii zulaa teessan keessaan dubbisaa sinin jedha. Beektiraasiin isaallee akkuma isin argitan kana haalaan bareedaa ta'ee fi quality ta'e jechuudha. Akkasuma ammoo kunillee ziippiin akkana irratti wanti gadi qabamuuf maaliif akka irraa gadi hin buuneef yookaan jechuudha. Kan jalaallee kinooti boondiidha. Akkuma isin argitan kana namoonni hajamtanii namoonni meeshaa kana jaalatanii jechuu barbaadanii isinirraa eeggamu keessan dubbisuu qofa jechuudha. Meeshaa akkana fakkaatu kana yeroo hundaayyuu yoo filannoon keessan nu ta'e haala isin argitan kanaan qulqullinaan isin dalagnee isin baasna jechuudha. Filannoon keessanii zulaa maashoo haa ta'u isinin jenna. Meeshaa akkana babbareedu kana itti aansee teebiliilleen kinooti akkuma isin argitan kana jechuudha. Koornariin kinoo tokko isinin jeera. Koornariin kun diizaayinii kanaan haalaan akkana irratti bareede. Diizaayinii kanaan akkanatti dalagamee jira jechuudha. Koornariin isaa koornarii tokko qofa jechuudha. Mannisii yookaan zaawiyaa tokko qaba jechuudha. Mannisii isin hundi keessaniyyuu meetira 6 ol taananiin akkaataa diizaayina mana keessaniitii fi meetira mana keessaniitiin godhuu qabdan malee akkanaan godhuu hin qabdan jechuudha. Akkanaan jal'istanii yoo ka gootan ta'e mana keessaniitti isin galuun baay'ee rakkisaadha. Keessumattuyyuu aynuneemii akkasuma BIP kana ta'e fireemii kunniin jechuudha. Meetirri manaa dirqaan beekamuu qaba. Saantiimaa muraasni yoo dogongorame inni kun muka waan ta'eef bootatti namaa galuun isaa baay'ee rakkisaa ta'a jechuudha. Kan daarii isaa irra galu jechuudha yookaan geexiin daarii isaa irraallee kinoo akkana fakkaata. Walumaa galatti majlisni kenna kinoo akkana jira jechuudha. Akkasuma ammoo teebiliidha jechuudha. Teebilitti yoo deebine teebiliin isaallee kinooti akkana fakkaata. Teebilii isaa baay'ee bareeduu fi akkana jiru kana jechuudha. Namoonni meeshaa kana jaalatanii jechuu dandeettanii meetira haga barbaadanii ajajachuu ni dandeettanii meetira 6 irraa kaasee hanga isinitti tolan gafa dhaqeessaniitiin ajajatanii teebiliin isaallee akkanatti bareedee wajjin isinii baha jechuudha. Namoonni hajamtan koottaatiin nu dubbisaa isinin jedha. Meetira 6 ol 8 oloo ta'e teebiliin isaallee akkana miidhagee ol isinii baha. Achi gadi yoo ta'e ammoo teebilii ofii irra bitattan waan ta'eef xiqqoo isinitti ulfaata. Teebiliin isaa haalaan bareedaa akkana jira jechuudha. Xixiqqishuun tun tabuna irratti dhuganillee boota akka sochoosanillee kinooti akkuma isin argitan kanaa jirti jechuudha. Walumaa galatti majlisni kennaadhaa kinoo akkana fakkaata. Namoonni jaalatanii namoonni isinitti tolee namoonni barbaadanii koottaa keessan dubbisaa isinin jedha. Hedduu bareedaa maashaallaadha. Homaa cabsaa takkallee hin qabu. Hedduu kwaalitiidha. Meetiriin tokkochi 25 namoonni hajamtanii namoonni barbaadanii keessan dubbisuu qofatuyyuu isinirraa eeggama isinin jedha. Meeshaa akkana fakkaatu kanneen
warroonni meeshaa biraallee barbaadanii kootaa isiniin jedha ramadaanaaf maatii keessan gammachiisu warri hajamtanii carqiin isaa kun aynata hedduu jira jechuudha wal keessallee makamee ni dallagama garuuyyuu inni sun baay'ee gaarii miti jechuudha carqii turkii kanayyuu jechuudha wal keessa makanii dalaganii boota tokko tokkotti inni sun baay'ee feeggannoo isin barbaachisaa erga birriin keessan bahuun oollee waan bareedaa waan kwaalitii fi waan oriijinaalii dalagsifachuu qabdan jechuudha kanaafiyyuu sirriitti xiyyeeffannoo irratti godhuun dirqama jechuudha meeshaa birrii guddaa baasanii waan hojjechiisan kana jechuudha wanti wayyoo keessaa dogongoramu ta'e kisaaraadha waan ta'eef sirriitti feeggannoo isin barbaachisa jechuudha akkuma sana gitan kana carqiin isaallee kennuu akkana jira carqii isaa kararii kanaan obboleettiin teennaa filattu malee isin yoo barbaadan kararii isin barbaadanii fi akkaataa isin barbaadaniin isin dalaginna isin jedha geexiin isaa kun gardaarii lamaan irrattuyyuu hin gala jechuudha daarii gamaa gamanaa lachi irrattuyyuu hin gala maaliif waan isa malee hin bareenneef jechuudha akkuma sana gitan kana jira jechuudha majlisni kenna har'a namoonni jaalatanii namoonni isinitti tole akka keessan dubbistan isin yaadachiisuu barbaadarra deebi'ee lakkoofsa bilbilaa kiyyallee kinu gubbaarra jira warroonni gatii isaa maaf hin himne zulaa gatii isaa maaf hin himne jettanii gatii isaa isiniif himee jira jechuudha yeroo tokko tokko qacarraa ta'e yoo muddame isinitti mudhabu mala ammoo viidiyoo kiyya haga xumuraa dhageeffattan malee gatii isaa beekuu hin dandeettanii keessattuyyuu yeroo baay'ee xumura irratti hima gatii yookaan immoo jidduu keessatti hima jalqaba irratti hin himu waan ta'eef jechuudha majlisni kenna akkana fakkaataa meetirii 13 baay'ee haalaan guddaa kaata jechuudha isin ammoo akkaataa diizaayinii mana keessanii fi istaayilii mana keessaniitiin dalasiifachuu dandeettan jechuudha akka obboleetti teenna xumurreerra goddanyaa isin haadha ofiitti dalagsiste isa kana silaa jalqabarra oolchuu qabayyuu garuu jidduu keessa isin oolchee wanta haadhaaf abbaa waan ta'eef inni kun meetira 6 meetira 2 dalagame baay'ee bareedduu taatee fi akkasuma kwaalitii boondiidii oriijinaal irra dalagame abbaa soddomaati beeftiraasii hundarrayyuu hin jira koornarii tokko qaba akkuma sana argitan kana meetiriin tokkochi birrii 15,000 namoonni hajamtanii namoonni jaalatanii namoonni barbaadan keessan dubbisuun irraanfatinaa isinin jedha boondiidiin isaa boondiidii kwaaliitiidha hedduu haalaan bareedaa ka ta'e kararii isaa ka barbaadan godhuu dandeettanii isa kana yoo jaalatan abbaa 20 godhuu dandeettanii abbaan 30 gatiin yoo isinitti dabale meeshaa akkana jiru kanaafi meeshaa babbareedaa kanneen nurraan argattanii taansee kan isin ofiitti dalasiifatte ayuneemii haalaan bareedaa ta'ee fi oriijinaalii ta'e jechuudha akkana jira jechuudha ayuneemii kana meetira 10 ajjatte namoonni hajamtan isallee ajadhaa isin jedha meetiriin tokkochi birrii 22,500 namni hajamtanii namni feetanii koottaa keessan nu dubbisaatii nurraan ajadhaa isin jedha meeshaalee akkana fakkaatuu fi meeshaa babbareedaa kanneen akkanatti dalagne isinii baafna jechuudha meetira 10 ayuneemiin isillee akkasuma teebilii ofirraa qaba boondiidiin isillee teebilii qaba teebilii garuu birrii ofiitiin irratti bitatte sababni isaa waan meetira 6 qofa ta'eef jechuudha akkaataan daraddaraminsaa bootaan naa hin mijanne sababa saniif jecha ayuneemiin duubaan baay'ee hin mul'atu bootaan isaa gahaa miti waan ta'eef bootaan itti daraddaru kuni xiqqoo dhiphaa waan ta'eef saniif naa hubattan jedhee yaada akkasuma warroonni ajjechuu barbaadan meeshaalee mana keessaa akkasuma meeshaalee elektirooniksii guutuu akkasuma ammallee ramadaanaaf kennaa maatii keessanii warroonni kennuu barbaadanii uffatarraa ta'ee nyaatarraa ta'ee asbeezaa guutuurra akkasuma ramadaanni dhiyaate timirarraa minxaafii irra salaatan sadaqachuu barbaadanii akkasuma nama harka qalleessaaf illee kennaa yookiin sadaqaa ramadaana kanaaf kennu yoo barbaadanii silkii nama sanii qofa nu jijjiirtanii akkasuma gara barbaadaniin isinii geessina gara barbaadan ajjechuu dandeettan jechuudha boondiidiin isaa kinoo akkana jira jechuudha namni jaalatanii namni isinitti tolee namni barbaadan keessan nu dubbisuu ni dandeettanii warroonni meeshaan keessan isinii bahee obsaan nu eeggadha waluma duraa duuba isinii baasna waan ta'eef warroonni meeshaan keessan isinii bahee ammooyyuu haala kanaan kinooti akkana isinii dalaynee jirra beeftiraasiin isaallee kinooti jechuudha haalaan bareedduu kataatee fi keessi isaa boondiididha garuu haa ta'u malee gubbaa isaa irratti isa kana jechuudha viidiyoo kana saskiraayib laayik sheer godha.